السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتن كبجمتوتا في جالسمتوني حردفتوني برسا روما الحمد لله أنا نجاكوت نجايني كين جلاله كبجالا بك جرتن مرس نجاو دعوتك يا فيديو الرحمة كذا آبي أجائبا آبي أكمل بلا كيس نرات اسم برباش سنجنيف كبدل إذا دعوتك يا فايدة آبي كندا هو مال جتنيو نجافتن جورا فايدة آبي كندا باي يده جورا فايدة آبي كندا إنه جدوان جورا namni tokko bilbila keessan fageenyatti waan garaagaraatiin yoo isin hordofaa jiraate salphumatti isiniif hima jechuudha. Akkasuma akka namni tokkollee gonkumaayyuu fageenya tahee dhiyeenyatti illee tahee jechuudha. Gonkumaayyuu isin hordofuu hin dandeenye isinirraa dhorka jechuudha. Faayidaan isaadha inni lammaffaadha jechuudha. Battaariyaa bilbila keessanidha. Akka yeroo dheeraa isiniif turu isin fayyada jechuudha. Isin galee battaariyaa bilbila keessanii isiniif barbaachisa jechuudha. Faayidaan isaadhaan sadaffadha jechuudha waan bilbila keessan akkanumaan isin jalaa guutee jiru waan bilbila keessan irratti isin barbaachinu ofiin otomaatikaalii walitti qabee isiniif baasee isinitti agarsiisa jechuudha. Reemuuf isinirraa godhe isinirraa balleessa jechuudha. Walumaa galatti faayidaan aappii kanaadha himamee dhumu jechuudha. Aappii kun akka isin dabarre jechuudha. Hundi keessanuu gabbuufattanii itti fayyadamuu qabdan jechuudha. Aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessanii dhuftanii achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobsitanii barreessitanii michuu joobis achi booda sarchii goosiftu. Achi booda asirratti michuujobs.com hojii irratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda haala kanaan asitti siffita asirratti ikoonii sarchii irratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda bakka sarchii irratti oof jettanii barreessan jechuudha. Qubee tan lamman qofaadha. Achi booda sarchii goosiftu. Achi booda haala kanaan suuraa kana siniifita suuraa kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu. Achi booda aappicha gabbuufachuudhaaf asirratti suuta gadanii deemtu. Suutumaan gad deemtan gadumaati. Gaduma deemtu jechuudha. Kanuma asirratti aappii as tuqaa buufadhaa kajuu jalatti daawulood jennu irraa daawulood kanarratti kilik gootaniiti aappicha gabbuufattanii. Egaa daawwattoon kiyyaa viidiyoo kana akka namni baay'een argee aappii kanarraa fayyadamu laayik share waliif godhaadhaa waan hordoftaniif galatooma.